السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلوان خو ilmaan Oromoodha bakkuma jirtanitti nagaa fi rabbi sirraa jiraatu jecha. Chaanaala keenya kana akkuma gartaniin gaa hundi keessanuu sabiskiraayib laayik akka gootan kabajaan isin gaafanna. Mee har'aan tana xiinxala xiqqaa waa'ee marii araaraa tanii kara torbiya takka biyya Tanzaaniyaatti taa'amte guyyaa har'aa immoo marsaan jalqabaa kun xumurameedha. Mee kanarratti waan takka takka waliin laalla waa waliin laalurra marii kanarratti gaa akka ibsu beetti waa garii wanni hedduu irratti walii galamullee wanni gariin ta'e irratti waliin galamnes ni jira. Haa ta'u immoo akka deebi'anii marii tana bal'inaan mari'atan walii galanii xadda bahanii san keessaa waan nama dhiburraa waan nama ajaa'ibu waan hedduu sittin tollerraa immoo namni gariin akka waan yoo gartee araarri kun bu'e waan dhuunfaa argatu takka dhabuu akkas yeroo ammaa tanatti dubbii oowwisuudhaaf warra fiigaa jirutu jira. Dubbii oowwisuudhaaf warra mootummaa ce'umsaa jedhanii maaree jedhanii mootummaan ce'umsaa hin jiru jechuudhaan dubbii oowwisaa jiru akka saree dhaltu. Sareen dhaltuun hogga saree hormaa jirtu kami sitti fiidee wacci ni wacci hogga inni sitti fiige fiin fiidu beek ni wacci malee akkas ta'aa jira amma irra hedduun nama keenya ani kanarraa kana dhibu Oromoo ta'ee namni yeroo ammaa tanatti haga dandeetti nagaa buusuudhaaf yaadudha. Barreeffama gaarii barreeffama nagaa barreessuudha. Dubbii bareedduu dubbachuudha malee saba kana saba dhumaa jiru saba hoggaa shaniif hafuura hin fudhatin hadhiin isaa akkanumatti bu'aa jiru kana namni araara isaan barbaanne Oromoo ta'e dhugumatti Oromoo irraa dhalatee ni jira natti hin fakkaatu. Haa ta'u immoo wanni amma argaa jirru warruma silaa Oromoodha nu hacaasaa mootummaa faa keessa jirantu waan akkanaa tana mootummaa miidiyaa mootummaa duraa bu'ee haasawaa jira jechuudha. Kuni asumaan akka ilmaan Oromootti wanni kun dhaabbachuu qaba nuuf hin ta'u maaliif jennaan mariin tuni amma akara eegalli irra turte eegalliitu gartee xumurame malee ganaadha mariin kaaftee duraanillee haga ji'a takka itti fufti waan jedhamtu jira jechuudha. Amma kun jalqaba gartee akka itti wal mari'annutti tartiiba goona malee mariin guddoon ganaadha jedhanii turan duraanis mariin tana jechaa namni eegaa jiru hin jiru. Haa ta'u immoo waan takka takka irratti barreeffama yeroo barreessuu deemnus yeroo dubbachuu kaanillee if eegaa dubbachuun gaariidha. Maaliif jennaani yoo atis gamana deeggara biltsiginnaa taatee kunis deeggara abaa'oo ta'ee gamana jechi keenya jecha wal faallasu ta'e wal dhibdeen ballachaa deemti malee araarri bu'aan deemu jechuudha. Saniifuu hayyootaaf dhiifnee waa'ee araaraa nuti nagaa keenya afaan qabanneetuma yoo rabbi kadhanne. Ummata keenya kadhumaa jiru kun ummata Oromooti kadhumaa jiru obboleewwan keenya qalamaa jiru obboleewwan keenya dhiinni isaanii bu'aa jiru haadhaaf abbaa keenya yeroo hunda dhala ifii dhabee ifillee lubbuu dhabaa jiru bara maaliif taphanna taphachuun hin barbaachisu jechuudha kun asirratti gartee warri caasaa mootummaa keessatti teessanii waan akkanaa tana dubbii finiinsaa jirtan barreeffaman taane barreessaa jirtan dhaabbadhaa kun gaarii miti Oromoo ummata keenyaafis gaarii miti mariin tuni amma hin xumuramne gaafa isin xumuramte booda laallaa jechuudha. Waan dhufu xumura isii boodani halaalamu malee amma ka'eetuma namni tokko kanumatti waan arge haasa'uun sirrii miti. Waan gartee walitti nama hammeessuutu iddoo sanatti argama malee wanni gaariin argamu hin jiru jechuudha. Saniifuu gaa inshaallah uummanni Oromoodhaa hundi isaatu gartee marii tana haala gaariin akka xumuramtee wanni gartee waggaa shaniif irratti ta'aa jiru kun dhumaatiin ammaa cinqiin tun irraa gartee irraa hafuura fudhachuu fedha. Nutillee sanuma gammachuun teenyaa ummata keenyaa fi nutis hafuura fudhannee yaaddoof rakkoo takka malee biyya teenya keessa akka namni jiraatu bilisummaadhaan akka jiraannu barbaanna. Saniifuu warri immoo iddoo tan horiitanii dubbii gamaa gamana qabaa jirtan yoo dhaabbattanii ilaaltan gaariidha jechuudha. Wanni kun waan sabaati waan biyyaati. Waan walooti malee waan namni tokko qofti gartee maaliif akkas ja'a jechi namuu mirga qaba beeke marii dhennee wanni walitti dhufnee fuutanuma marii jaanii hogga walitti dhaqan anis yaada kiyya baasee atis yaada kiyya baastee laalla malee marii jaanii dhaquuni tokko haasee tokko xumjee akka xarxaarratti taa'u miti isinii galaa namni kun waan fedhe mootummaa ce'umsatii miti waan tana caalullee yoo haja'u taate haga mariin sun xumuramtutti obsaa eeguu qabna malee ammumaan kaanee waa haasa'uun gaarii miti jechuudha. Saba keenyaaf gaarii miti biyya teenyaaf gaarii miti lammii teenya dhumaa jedhe irratti qoosuu hin qabnu
namni efa mariidha jee abbaan fedhe waan fedhe baafateeti dimokiraasiidha jechuudha waan fedhe baafatee waan garaa isaa keessa rusan baafatee hogganni dubbatee jee addunyaanis ilaaltee ifillee jidduu isaanitti ilaalanii tun hin taatu tanarraa ni kaana tana nuu dhiisa tan akkana janii walii galan malee akkas jee bar maaliif akkas jaajanii irratti duulamuun isin ta'uu jechuudha. Waboonis waan fedhe jechuu danda'a. Sanirraa immoo addunyaanis ilaaltee ifumallee jidduu ifitti ilaalanii wal mari'atanii wanni kun sirriidha moo sirrii miti jennii haa ta'u dhiisanii gartee hin taane dhiisanii haa ta'u qabatan. Sanii jechuudha yaanni. Ammoo warri gartee waan takkara dhaabbatanii haganumatti dubbii oo'eessuudhaaf dhaabbattan anammoo akkana fakkaatutti warra duraanuu gartee jibban sababoo kanaan guutamee araara waboodhaa kana hin feene kayoo waboon tun araaramte akka gartee fi aangoo tana gadhiisee waan haga miinda fi saamicha haga argataa jiru kana dhabee gartee dhabutti warra yaadutu jira jechuudha. Obboleewwan koo kana ta'uu hin qabu osoo dhabdanii lammii teessaniif saba keessaniif jettanii dhabuun waan guddoodha. Suniitu nurraa barbaachisa. Mariin tun akka gartee karaa gaariidhaan itti fuftu inshaallah rabbi kadhanna namuu bakkuma jirtanii rabbi du'aayii godhaadha. Waan dubbii balleessu waan dubbii laaqu hin dubbatina suuta ja'a iflaala waan barreessitan keessatti waan dubbattan keessatti jechuun barbaada. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.